yeroo jalqabaatii fi gaafan gara biyya harabaa kanaa dhufee waan na mudate keessaa waan tokko isiniif hima. Isinillee akkasuma mudannoo baay'ee qabdu. Waan baay'eedhaan keessattuu yeroo afaan hin beekne gizee uumaa nama amala waan hundumaa yeroo hin barre keessatti waan hedduu sin mudata waan ta'eef keessattuu ana ji'a lama keessatti waan na mudate jechaadha. Rakkoo akkamii keessatti akkan darbe yeroon isa yaadu keessatti imimmaantu ija keessaan dhaabatu jechaadha. Baay'een gaddasii baay'een rifadhas jechaadha. Wantichi darbee jira. Yaa ta'u malee garuu nagaa sin gaafachuun irraanfanne nagaa waaqayyo siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashamaa harka fuune akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii. Like share godhaa goottaa mana koola seenaan siniin jedha like godhaa likein keessan na jajjabeessuu keessan ibsa. Yeroon gara biyya arabaa kana dhufu keessatti waan baay'eetu na mudate. Anaan kan na fide micayyoo teenya tokkotu as na fide mana kana otoo hin taane mana haadha namicha kanaa biran ture. Ji'a lama amma ishiin asii galtu sana jechaadha. Garuu yeroo sanatti waan baay'eetu na mudate. Waan waaqayyo achi keessatti lubbuu koo oolchellee hin jira dhugaa dubbachuudhaaf. Ana waaqayyotu lubbuu koo na oolche malee guyyaa duutinaaf qophaa'e tokkollee hin jira. Sana hunduma keessatti waan inni irraanfanneen qaba obboloota kiyyaa ani jaartii bira kanan inni ga'e jaartittiin baay'ee xiwwirii an akkasii sana baasu. Innaa jaartitti sana bira yeroo dhaqu an afaan hin beeku ooloo jedhan gadoodhaan oliin deemaa gara itti deeman saatuun beeku jechaadha. Yoo bishaan fidedhan yookaan eenyu faan maankaa faan itti geessa waanuma tokkoon itti geessa waan isaan jedhaniise iniyyuu mucaan tokko ishii bira jira mucaa ishii jechaadha. Inni nama jabaadha inni immoo iniyyaan akkasiin jiru nama ifata. Hoggaan ifatamu sana maaltu natti dhaga'ama seetan yaa carraa koon jedha dhugaa rabbi jechaadha. Dhala takkittiin qaba dhala takkittii gooteefan dabarsadheen dhala koorraa darbaan jedhe dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroon dhufu sana keessatti maal seetan ani mucaa koo hosisaa otoo hin jiruun dhufee yaa'u harmi kollee baay'ee na qabaa yeroon ciisu bakka haadha dhukkubaa bakkin ishee bira ciisu immoo saalooniin ishee wajjin ciisa kutaa hirriibaallee koobaa hin qabu ture. Jaartii kana wajjin hin ciisa jechaadha. Inna halkan mulu tas na godha harmi koo jechaadha. Maaliif seetan aannan tuna qaba waan ta'eef mucayyoo koo toon hosisaa jiruun harmarraa kutee dhufe waan ta'eef waan baay'ee namatti dhaga'amu jechaadha. Maaliifanii tokkoffaa dhala kootiifan dabarsaa ofii kootiifis nan dabarsa jedheeni. Sana keessatti garuu waan baay'ee achi keessatti jaartittii sana biratti na mudate jechaadha. Jaartittiin suni bishaan qulqulluu naaf hin kennitu. Anaaf jechaadha bishaan qulqulluu naaf hin kennitu. Bishaan ishiin naa kennitu bishaan aayilaandii naa kennan. Aayilaandii kana beektu waan ta'eef ishii xiqqoo kana na koorte waan ta'eef aayilaandii kana bishaan qulqulluudhaan dhufa. Gaafa irraa bishaan qulqulluudhaan dhufa. Gaafa bishaan qulqulluudhaan dhufe egaa achuma koodhee tanaan irraa hin dhuga yeroo na fuudhee gannadha. Hoggaan dhugee waarradhee aayilaandiin kiyya kun dhugeetumaan bakkuma kushiinaa kaa'a. Bishaan ittuma cammara ani nan dhuga gizeen dhuge bishaan garaa koo keessaa na eeyya beektu bishaan koo maaltitti naa ciisu dhugaa dubbachuudhaaf silaa bishaan ani magari dhuga aayilaandiin xiqqoodha ammas yoo dhufee dhuge amma cufaa itti cammara waan ta'e maaltitti naa naqa bishaan. Silaa waan ofii kiyyaatti naqne maaliin jedha edaa ishiin maal goote seetan jaartittiin bishaan tortoraatti naannatti bara bishaan tortoraa kunoo isaa eenyurraan kunoo qodaafaatti hin dhiqan kana gaaf kaan itti garaan na wacaa garaan kunoo akkuma eenyu sanitti na waca bishaan qulqullina hin qabne waan ta'eef hoggaa ishiin itti naxxuun gaaf tokko arge beektu arraba koo irrattis hoggaan eenyoo kosii natti jedhe achumarraa nan bishaan sana maalan godhe waan hoggaan irraa dhugeetoo achi kaa'e qaata fiddee itti naqxee hoggaan lammata deebi'eetoo dhuguu dhaqe itti naqxe gadi naqee tanaan immoo bishaan addisii itti naqadha. Hoggaan takka tures immoo hoggaan dhuguu dhaqe immoo itti naqxe ammas waan godhamnaan aayilaandii tokko ishii xiqqoo taanechaa dhugee keessaa fixeen deebisee itti naqachuu qabe jechaadha. Maaliif bishaan kana qixxee dhuntanaan jechuu qabde. Bishaan kosi jarri kun bar ilaa qorichallee namaaf laatu kan hin jedhu bar isa keessa hin galee jechaadha. Edaa maaliin jedhe innaa nyaata firiijii nyaata hin beeku waan ta'eef daabboo naaf toshiteet mucaa waan ta'eef tuni
daabboo kana fudhadhee tanan naqe. Daabboo kana namootatti argisiisteef kuni maalidha jetti. Isumayyuu shaayii danfadheen dhugaa hoggaan jedhe immoo natti iyyiti waan baay'ee jechaadha. Guyyaa tokko ganna bokkaan hin rooba. Rakkoo amaa achi keessatti na qunname keessaa eenyu godhinaan jette ana afaan hin beeku kottu naan jettee mana ishiitti galaanni namme. Odoon nama ibsaan qabu ta'an ibsaan nan qabu biyyatti iyyuu maaliif akka ta'e hin beeku dhanuma kee eenyu godheetu na darbata malee ani koo hoggaan gadi jedheetoo isaan as addaa jedhu eenyu laaxamaan achi jira ibsaan eenyutti chaarjii godhanii ibsaa sana harkaan qabe. Yeroon harkaan qabu wirirriidha bishaan ilaalaa jiidha dhaqamni kiyya qaama kiyya harka kiyya yeroon akkasittiin qabe an harkisu ani bisaadha seenee laaxamaadha inni koyyuu na darbatee hoggaan asii achi duubatti na kuffisu achumarraa maal taate nan jettan afaan hin beeku waan ta'eef kana saniis hin beeku irraa harkaan bichaan itti argisiisa jechaadha garuu na yaalaa hin qabne. Rakkoon ani asitti dabarse dhugaa gaafsala lubbuun koo hin baate ture akkamitti akka lubbuu koo hambise waaqayyo hin beeku waan baay'een dabarse dhugaa rabbiiti jechaadha. Inni maddu garuu yeroon biyya galee hoggaan akkana deebu akka midhaan jedhu miti haala gaariin jira iddoo gaariin jira bakka gaariin jira maal rakkoon qabu hin jedha malee rakkoon kaleessa dabarsisana an akkana ta'e guyyaa takka maatii kiyya abbaa manaa kiyyatti himee beeku sababiin sanaan deebisu waan ta'eefi. Nama hoggaa ani qixxee taa'ee hojjetedha. Ani garuu mana kana keessatti manni kun baay'ee ariifidha. Akka firiideemii hin qabda baay'ee gaariidha. Garuu immoo yaa ta'u malee waan baay'ee isinitti dhaga'ama obboloota kiyyaa. Ani mana kana keessattis guyyaa tokko karaa ibsaatiin waaqayyo na oolchee jira. Guyyaa sanas eenyuun odoo harkaan qabu tasa dhaqee hoggaan harkaan qabudha kunis na darbate jechaadha. Balaa akkasiirree waaqayyo na oolfate guyyaa baay'ee waan na oolchana dhugaa dubbachuudhaaf rakkoon biyya ormaa kana keessatti ana afaan hin nageesse yaa waaqayyo dara biyya ormaa kana keessatti nan geetin jedha yeroo baay'ee jechaadha. Rakkinni baay'ee mudannoo baay'ee dhugaa rabbiiti jechaadha. Karaa waan akkanaa dabarse isinillee akkasuma obboloota kiyyaa yeroon akkasitti ijoollee rakkataniif yookaan ijoollee dararaman argu nan boo'ee waarradheen viidiyoo nama ijoollee sanaa yeroon arge boo'ee fixadhee waarradhee tanan dhufee tanan viidiyoo isin hojjedha. Yeroo viidiyoo hojjedhu sireesidha narratti hin beekamu jechaadha. Garuu dursa imimmaan koo harcaaseetiin hin boo'a. Viidiyoo sana yeroon arguu fi yeroon hojjedhu dursee fixadhee waarradheen dhufa. Waan inni dabarse sana keessa isaanillee hin jiru jedha. Bishaan midhaan dhabeen ijaartii sana biratti jechaadha. Guyyaa meeqa garaan koo kun inni beeluu waan godhe jetti hambeeluun na godhe yaa qoonqoo tana yaa qoonqoo dhume mala baay'ee qoonqoo kabbaan godheedhu miti ijoollee qoonqoo hojii bichaan danda'ani bari yeroo beelaa ni danda'anii hojiin hojjetanii. Akkasisiniin jedha obboloota kiyyaa na dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa kana hundumaa keessa darbee guyyaa tokko immoo mana kootti galee galataan akka dhaabadhu abdiin qaba. Yeroo gabaabduu keessatti waan koo yoo na gargaaree isiniin jedha galatoomaa like share godhaa isinillee adaraa keessan du'aa hinaa godhaa waaqayyoon naaf kadhadhaa nagaadhaan waaqayyo biyya kootti akkana deebisu isiniin jedha eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa chaaw.